tokko qabaabee ta'u obboleessuma kiyya. Rabbiin laal ana kana irra kaa'ee isa ammoo kanatti qadaate rabbiin tokko kana qaba. Obboleessuma kiyya bar. Allah Mambo. Llega. मैं भरे जाएगा Llega ना. La ilaha illallah. Bar dhuga ma bar. Kenna tokko akira jira beeta ammootini mucaa obboleessa kiyyaa tokko jira waan godhatu laal ka Ali birraa yu akkanaan godhan. Rabbiin kana itti qadaade ana ammoo laal garaa tokko baane ana kana na qadaade isa kana itti qadaade. Yoo barbaade qayyaree qaallichi kenna akkana godhe. Waan ajaa'ibaati wallaahi billahi. Oma ajaa'ibatu mana keessa hin jiraa isin dhiyootan ammoo manaazirii takka nu ta'i guurtanii har'a ammoo mallayyoo nuti guurtanii. Maal godhanii waan kennama maal godha mana haadhatiyyaa jira wayi mana kiyya jira wayi lukkuu dhageettanii dhageenne sinumaa jecha mana haadhatiyyaa dhufee isin barsiisu. Kana isuma godhata. Alaa kulli haali godhataniif illee amma keeppii kana godhataniif keeppii ibaadatti rarraatu qabadha. Keeppii tanarraa isinirraa dubbadha. Keeppii godhatanii salaatuun tahaa jedha namni garii. Keeppii godhatuunoo tahaa godhatanii salaatuun tahaa jedha. Isinii makanarraa awwalan keeppii dhogguudhaaf yoo ammootiniin waan mallattoo ummata sanii qabu yoo ta'e waan mallattoo ibaadaa isaanii yoo ta'e irraa dhoggame. Amma mallattoo ibaadaa isaaniiti kun mallattoo ibaadaa isaaniiti la mallattoo ibaadaa isaaniiti miti waan mallattoo ibaadaa isaaniitti rarra'u ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum jechuun sun namni tuutatti fakkaate isaanumarraayi jechuun waan ibaadaa isaaniitti fakkaate jechuu ibaadaa isaaniitti waan rarra'u kun ibaadaa isaaniitti rarra'a irrarra'u. Sheekota dhugamaanu waa'ee mallayyoo waa'ee keeppii kana sheekota. Abi ooy meeqooy akkatti beeki waraaba ilmii keessa qara'an malee gubbaa qara'ee namni nu rakkise. Ilmii gubbaa maqaraate jedhi tafta jette ilmii garraa osoo hin fattashin ka garanaa osoo hin fattashin namni nu rakkise. Ara kokkee si naqaan dhaga'uu yisi ol bahi namni ilmii ammootiin wanni jettu akka reefu ilmii aniin qabaa namni jettu ol bahi. Sheekaa roobee qalbii maseen ol bahi wallaahi sii kennaa saasaa. Sikaayee caqafadha barcumaa sii kaayee. Awwalan keeppiin kuni man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum jechuun namni tuutatti fakkaate tuuta sanitti isaanumarraayi jechuun waan ibaadaa isaaniitti jechuu mallattoo ibaadaa isaaniitti namni fakkaate jechuu waan mallattoo ibaadaa isaaniitti rarra'aa jechuu kun mallattoo ibaadaa isaanii qaba hin qabu osoo muka akkanaa taate hin qabu kun mallattoo ibaadaa isaanii hin qabu kanaafuu dhiisika. Aqallumaa yuqaalu fi wanni keessa jedhamu aqalliin karaa hajibba. Maaliif jennaan asli isaantu itti baay'ata keeppii kana isaantu itti baay'ata. Aqallii wannan jedhu ima jibbaa namni haa jedhu waada jaa'iz sunnallee miti mubaahillee miti wannillee miti jaa'izu ima bakka. Alaa kulliyaan aqallii wanni nuti keessa jennu ani silaa daliila dhaabatanii waa jedhani. Jibbaallee osoo jettee akkas namni haraama jedhe atuu mataan kee haraama namni keeppiin haraama jedhe mataan kee akkuma jirtutti haraama akkamitti daliila malee haasoi aqallumaa yuqaalu fi aqalliin keessatti jedhamu qaraa haa osoo jette silaa bareeda jibbaadhaa osoo jette maaliif jennaan isaantu baay'inaan godhata osoo jette al aslu aslitti qaayidaa lafaa qabna nuti uffataa fi uffanni asliin mubaayi asliin uffataa mubaayi. Waan daliilli dhufee irraa si dhogge malee al aslu asliin uffataa ibaaha mubaayi
uffatamu baay'ee maarree keeppii yoo rasi gaafatan man tashabbaa biqoomin fawwa minum jedhee si qaraadiis waan ibaadaa isaanii rarra'u jecha keessatti jechuu waan mallattoo ibaadaa isaaniitti rarra'u keessatti jechuu malee keeppiin ammootiin haraama isaanirraa hijechuu miti akkasitti hin faamina akkatti ilmii baradha aqallumaa yuqaalu fi wanni xiqqoo gadi jettu jibbaallee osoo jette sirraa fudhan jibbaadha osoo jette naqbal minka sirraa qeeban akkasanii keeppii san itti dabalimee taree gochirra kennite san keeppii eenyu naa kenne keeppii qaama waa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheekota waa'ee keeppii deebii arganne keeppii kana wayita biyyaa akkuma amma isin jettan kana hin godhan haraama nuun jedhani. Amma immoo biyya arabaa kanatti arabtoonni tun akka jiruun godhatti beeytani. Waa'ee isii deebii arganne nama gaafiin kiyya gaafii qaba. Gaafiin kiyya waa'ee janaabdaa irraayi. Janaabaa gaafadhu amma keeppii kana wayita salaatu duuba deebisee salaatee sujuuda sin dhoobu. Yoo akkana goota sujuuda sin dhoobu galafaddan qara. Akkanatti yoo duuba deebisa nam. Naam. Har'a waan keeppii irraa dubbannuuf waan keeppii irraa dubbannuuf nutti naarinaa waan saniif godhanne malee waan biraa sheetichi maal ta'e keeppichi jiiramee akkasiisan garas hin fudhatin. Abbaan fudhate. Waa'ee barsiisuu irra jiru. Ayyee. Waa'ee janaabdaa irraa nam tokko fakkeenyaaf halkan hirriba keessa rafee yoo janaabayeetiin halkan leeyilii salaatuu fi akka janaabayee dagatee halkan ammoo ka'ee uduu godhee eega salaatee ittiin salaata san akiraan ga'ee yoo yaadate. Salaanni sun sahihamu akkam? Awwalan xahaaraa malee salaattee Rasuul Rabbiitu alayhi salaatu wassalaam osoo caammaan isaanii xahaaraan qabne salaatanii Jibriil itti dhufee ittiin raka'aa lama salaatanii salaata qixxee yaadachiise. Xahaaraan qabdu caammaanii jedhee salaata san bayanii ganaa takka jedhanii jalqabu. Akkasuma itti fufan. Akkasumatti itti fufan. Maarree achirraa fuudhanii waan tokko xahaaraa malee yoo ka salaattu taate dagattee yoo ka xahaaraa malee ka salaattu taate dagattee jecha salaata san uffata xahaaraa hin qabne yoo ka salaattu taate ni deebifta. Hin deebistu. Hin deebistu. Yoo ammoo baaba janaabdaa ta'e hin waddaanne fa'a. Janaabdaa fa'a. Salaanni udu'a malee hin jiru.